Are you 10? Are you 9? No. Are you 8? No. Are you 7? No. Are you 6? No. Are you 5? برجت إجولين إسلام رنا تمفتون كيسنا كجروتي لدتي وفي كبجون أمان إسلام كيس دوركا كتينام بيكا ولا لتي متي أنا جرو سابراس تيمالي وانام بيكورا تكا سينك أبو مالك أستباس سينك أبو وان كان سينك أبيسا خايو سموت يكي ستا سومينك أبو جرو يو وان جرا بيجاكو ديمو هدوف بيجا كانت وان ديبو سرما يو هم بربان في هريونك يا سابراس نقول أني أفلاك أنا نافقول أني أنا الرأس قبان قبو والله مالك أستنبافني أسمعتان فرقة جولن أندران كبر جولن أندران جال دريون كيا باي نساني سلكي دان تشاو تشاو نانجد أمالي دفاني كانت كان دفاني تشاو نانجنة أنا جرو برون ديما تشودا sorry dimmi hojii sin asaa gochuu danda'a madaamii bira hojjettanii wanti garagaraa asaa sin gochuu danda'a isirratti immoo fadhu bakkuma jirtan tana ganaaf taa yaada keessan silkiidhaan irraa qoodachaa akka jirtan nan beeka inni rakkoo hin qabu jechuudha ani Cyprus ta'e walumaa galatti ani garuuyyuu lidatii kiyya kan kabajuu barbaadu jechuun akkana xaggananamee kabajamuun hin barbaachisu guyyaa dhaloota kiyyaa yaadannoo kan waluma xiqqoo wahii gochuu barbaade maatii kiyya wajjin ture garuu isaan asitti naaf godhaniiti jiru galatoomaa jechuun hin barbaada afaan kiyya kana naa beekuudhaaf danda'anii hordoftoota kiyyaaf ibsuudhaaf hin jee እና በጣም ነው የማመሰግናችሁ ለእናንተ በጣም ቃል ያንሰኛል ይሄን ያህል ክብር ይሄን ያህል ታድርጉልኛላችሁ ብዬ ፈጽም ያላሰብኩ ነገር ነው ተፈጸመው እና ያሰብኩት ሌላ ሰዎች ነበርና የምር ለካ ይሄን ያህል ፍቅር ሰው አለኝ እንደ ለኔ የሚል ድረስ ነው የተሰማኝ በጣም አመሰግናችኋለሁ ጓደኞቼ በጣም አላህ ይጠብቅልኝ በሰላም እናንተንም ለሀገራችሁ ይብቃችሁ ለቤተሰባችሁ ይብቃችሁ እኔም በሰላም ያስገባኝ ውለታችሁን የሚራሳሳው አይደለኝም አልራሳም ከዚህ በፊትም ረስቼ አላቅም ላደረጋችሁልኝ ሁሉ ነገር ከዚህ በፊትም ረስቼ አይደለም አሁንም አረሳም እቺን ቀን በጣም አመሰግናለሁ ያልጠበቅኩትን ቀን ስለሆነ ያሳያችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ እኔ በእውነት ቃል ያንሰኛል ስማችሁ ልጠቅሳችሁ አልጨርስም ብጠቅስም ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ ማሰባችሁ ራሱ መፍጸም ሳይሆን ስለፈጸማችሁ ብቻ ሳይሆን ስላሰባችሁ ብቻ ይሄንን ሀል ራሱ ከጭንቅላታችሁ አወጣችሁ ይሄን ነገር አድርገን ሃናን ሳይፕረስ እናደርጋለን ስላላችሁ ራሱ እኔ ትልቅ ክብር ለእናንተ አለኝ በጣም ነው ማመሰግናችሁ አመሰግናችኋለሁ ለማለት ራሱ በጣም የሚከብደኝ ነው እና ተባረኩልኝ ነው የምለው በእውነት ያልጠበቅኩ ነገር ስለተፈጸመ እኔ ራሱ ሳፕራይዝ ነው ያልኩት እንዴ ይሄ ዝግጁት ለኔ ነው እንዴ እስክል ድረስ ነው ደረስኩኝ በጣም አመሰግናለሁ በቃ እኔ ቃላት ለእናንተ በቃ ቃላት ያንሳኛል በጣም አመሰግናችኋለሁ ዱዓ ያደርግላችኋለሁ በሰላም ለሀገራችሁ ይብቃችሁ ስኬታችሁን ያሳባችሁን ያሳካላችሁ በሰላም ለሀገራችሁ ያብቃችሁ በሰላም ቤተሰባችሁ ጋር እንድትገናኙ ሙሉ ተስፋ አለኝ ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ እኔ ምንም ነገር ለእናንተ ቃል ያንሳኛልና የሚከብደኛል ለእናንተ የሚላችሁ ነገር የለኝም ቃላት አመሰግናችኋለሁ ሌላችሁ ነው ተባረኩልኝ ምንም ነገር ከዚህ በላይ ቃላት ያንሳኛልና አከሲኔስ ኒንጃ ወርዶፍቶ ተኪያ አኒት ያዴ ሂን ቆጴስኒ አፍላ ካናታ ሱማዩ ጀቹዳ አፍላ ሲ ቆጴስና ናንጃናያ aflaan kun maan yaani jechuun akkam qopheessitan yaan yeroo jalqabaaf namoota akka wali baay'atan keessatti yeroo jalqabaafiin arkamee isni jiltee yeroo jalqabaafiin aflaa miti namoota akkatti baay'atan keessatti yeroo jalqabaaf argame ergan biyya kana dhufe jechuudha maaliif hojii kiyya irratti tukurat godha
namoota amma ijoollee kanneen kanaayyuu namoota baay'ee qaamaan waliin beekne jira silkiidhumaan waa'ee hojii fa'aa waliin haasofnaa hojii isaan dhaban hojii waa'ee hojii waliin haasofne hojii wal galchina baay'een isaanii kan silkiidhaan wal beeknu jechuudha warroonni qaamaan wal agarre kan sana ajaa'ibu jechuudha kosoo wal argina boruu wal argina iftaa wal argina jennu guyyaan har'aa kun gahee ani gara biyya koo galuudha yaada jechuudha. Dhugaa rabbii waan gaarii hojjetan waanuma gaarii jireenya keessan keessatti isin mudata isiniin jira meeshaaleen tokko kan bites isa kana fakkaata jechuudha. Cinaa isaanii kanaan dura garuu kaarboo godheen ture garuu ammaaf xiqqoodhuman qaba isa kanaan qabadhee gala jedheen yaadee jira. Asumaan immoo warri biyya kana keessa jirtan akka duraanii sanii miti tikeettiinis gadi bu'eeti jira. Doolaara 200 fi hanqa 80 hanqas 70 kan muraa jiranii garuu mootuyyuu meeshaa keessan 25 kan ayyaman amma immoo 23 tti deebisanii jira 23 fi kiiloo 7 kophaatti kan ayyamame duraan garuuyyuu kanaan dura jechuudha juuma darbe kana keessa 25 kiiloo 25 fi kiiloo 10 kophaatti walumaa gala kiiloo 60 isinii hayyamamaa ture garuu amma akkasii bitee of eeggannoo godhaadhaa isiniin jira. Maashaallah nama tursiisan baay'eedha tursiisanii ana akka amma seggwame torbeetti gala jee yaade garuu akkan yaade sana hin taane kunoo ja'a furiif deeme akka amma seggwame obsoo qabaata wanti hunduyyuu isiniif milkaa'u hordoftoota kiyya. Yeroo galee sanirraan fardu hunda keessanuyyuu kan biyya ormaa kana yeroo naanii jiru na cinaa dhaabbattan hunda keessanuu baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja iddoo guddaa keessi kiyya isiniif qabata isaa immoo warriin natti mufattan yoo jiraattan afoo akkanaan jettan abdii guddaa isinirraa qaba hundi keessanuu warri natti mufattan hin jirtas jedhee hin yaadu tasa yoo qalbii keessa isin tuqee yoo jiraattan dhiifama akkanaa gootan abdii guddaan qaba. Egaa aflaan hiriyoonni kiyyaa huniinaaf qopheessan isa kana fakkaata dhugaa dubbachuudhaaf hiriyoota akkanaa hin qabdi haaniin jettanii duraan hin beektani anis ijoolleen kun kana hin godhan jee tasumas hin garuu isa rabbi jedheetu taa jechuudha. Namoonni yeroo isin naga qabdan yookaan yeroo isin gammaddan wajji kolfan wajjiin taphatan yeroo tokko bakka kana kanatti namoota isin jaalatan qofaatu iyyuu isin biratti argama jechuudha. Kanaaf isin jiru ijoollee silkiidhaan chaawunaan jettan jechuu kiyyaa miti. Ijoollee hojii qabdan hojii keessan gadhiistanii maan dhufina jechuu kiyyaa miti. Tasumas akkasiin fudhatinaadha. Maaliif hojii ofiitiif kabaja kennuun baay'ee tokko waan guddaadha jechuudha. Dursa biyya namaa keessatti hojii ofiitiif ulfina guddaa kennuudha jechuudha. Kanaafiyyuu waa takka rakkoo takka hin qabu yaadan na bira jiraachuun keessan anaaf gahaadha. Du'aayee isin naa gootaniin ani bakka guddaa nan gaha bakkuma jirtanitti onnee qulqulluudhaan du'aayee naa gochuun keessan ani waan guddaadha. Kanaafiyyuu isinillee nagaadhaan gara biyya keessanii rabbiin kiyya isin haa galchu hunda keessanuu nagaadhaan maatii keessanii wal isin argisiisu nagaan naa turaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja. Hunduma keessan xiqqaa guddaa osoo hin jenne hordoftoota kiyya baay'ee isin jaalladha warri haga ammaatti cinaa kiyya dhaabatan osoo hin ifatinitti koomentii naa tolchuun laayikii naa godhu sheerii naa godhuudhaan na cinaa dhaabbatanii jabaadhu hin dandeettanaan jettanii akka danda'u akka mo'adhu na gootan hundi keessanuu akkaan danda'u akkan hojjedhee argisiisuu danda'u kan na gootan isinidha. Ulfaadhaa isiniin jedha. Egaa hoggaa meeqa hanni jettanii warri gaafii isinitti ta'es asirratti deebii argattan jedhee yaada. Ani hoggaa 20 fixeeti jira. Kana achi dulloomee jechuudha. Dulloomee jira. Kanaaf bakka amma bakka dargaggummaa keessaa kutee jechuudha. Ani hin beeku. Kanaafiyyuu hundi keessanuyyuu naaf gala.